أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك غاريدا واذكر إذ قال ربك رب خيجي مي دبدو جاجر جچو إذنتني yeroo dhabteessi karoo waan dabreef teessi izaan ammoo waan fuulduraatiif teessi haa ta'u immoo asitti wal jijjiiruu jira jira isuma waan dabree taa'u waan fuulduraatiif haayuun jira jechuudha bifa kanaan akkasitti jechuudha luqaa kana gadi ilaalla hogguuni fi rabbiin kee jedhamee dubbadhu للملائكة maleekotaan hogguu jedhee jechuudha maleekotaan rabbiin kee hogguu jedhamee yaa Muhammad dubbadhu ummataa ibsii jedha. إني جاعل Maleekota jechuun maalirraa deema hogguu jedhu malakin jedhanii kanaafuu malakin warri ji'us jira ergarraa fuudhame jechuudha ummatoota ergaan isaanirraa tahuu erga adda adda irratti rusuli adda addaa isaanirraa jira warreen ruhii warreen uumuu warreen garteeni nabiyyoota ergame kanaa fi isaan jidduu rabbi jidduu deemu hojiin adda adda irratti ramadamanii akka jiran ta'uutu hedduun isaanii jira tanaaf jechuudha wantoota ergaa kanarraa fuudhamanii jecha kuni achirraa ka'e jechuudha hogguu rabbiin kee jedhamee dubbadhu maleekotaan hogguu jedhe maal hogguu jedhe إني جاعل في الأرض خليفة aniin kuni godhaadha dachii keessatti godhaadha dachii keessatti aniin kun godhaadha jechuudha maal akkana jechuun ani uumaadha jechuudha ani uumaa hogguu jenne gara mafuula tokkotti gabaabbatuu danda'a gama godhiinsaa hogguu taate gara mafuula lamatti dabruu danda'a kanaafu aniin kun dachii kanaan keessatti uumaadhaanin uumaa khaliifatan khaliifaa gartee uumaadha jechuudha khaliifaa uumaa khaliifaan kun hama dachii kanaan keessatti khaliifaa ta'u jechuudha inni biraa dura jiraate isa sanirraa ta'uu osoo hin ta'in uumama fuulduraaf nin argamsiisa jiru kuni gana aadamirraa uumuuf ta'a. Kanaafu khaliifaa qabaatuu qaba. Uumamni khaliifan malee dachii tanaan keessatti jiraatu akka hin dandeenye duree qabaatuu qabanii nama bakka bu'aa isaanii ta'u qabaatuu qabanii kan jedhu kanarratti dura nabi aadamuu aduun argamsiise maleekota kanarratti dhiheessee jechuu Khaalidni duuba qaaluu hikmaa guddaa nu garsiise jechuudha namni duree qabaatuu qaba bakka bu'aa qabaatuu qaba kan jennu kanarratti yoo kanaan hoogganame namni tokko tuuti takka bakka ga'uu dandeessi yaada jedhamu irratti nu garsiisa yaa jiranii qaaluun jedhan duuba أتجعل فيها dachii keessatti numa uumtayii jedhaniin من يفسد فيها nama dachii tanaan keessatti balleessu kan badii dalagu kan uumtatu maali namoota kanaatiin argamsiisa jechuun maali rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanin mari'atu osoo hin ta'in innummaan tokko waan takka hogguun fi dalaguu deemu waliin mari'atuu qabanii yaadni jedhamu bifa kanarratti ta'a rabbiin mari'atu osoo hin ta'in ammallee jechoowwan gartanii fuulduraaf maleekonni jettu kanallee waan baatu beeka maleekota kana jecha isaan jedhan kana beeka wantoota isaan bira jiru kana irraa baasuu jechuudha kanaa hogguu akka gaafitti isaan dhiyeessan deebisaa irratti godhuu kanaaf malee isaan mari'atuu barbaadetii miti
أنا دجي خيست أمادا نما دنگرتي أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها سايسي خيست أمتا دجي خيست ويفسد فيها نما دجي خيست بديد لك أمتا يجو أكمت ويفسك نما أنا الدماء waan nama dachii tolchullee osoo taate ilmoon nama dachii tana keessatti badii dalagdi jechuudha. Akkamitti uumta jinsii kanaa kana wayasfiku dimaa ويسفك الدماء hadhiiggan gadi naqu jechuudha. Hadhiiggan gartee ammaan tana gadi naqu uumtayi. Hadhiiggan gadi buusu uumtayi. Faallaa gaariidhaa kan dalaguu fi kan malee jeequmsumaa kaasee dhiiggan gadi naqu uumtayi. Akkamitti kanaa kana uumtaa jedhaniiti irra kaasan jechuudha. Maaliifi isaan maaliin beekuu danda'an? Gaybiin beekan jaratteen kuni maleekonniinis gaybiin beeku waan rabbiin beeksise malee hin beeku waan ta'eef waan kana aadamuun argamne ganaadha argamsiisuuf ta'a waan ta'eef akka waan karaa qadaraa kanatti maleekota gurguddaatu kan dhiyaatu jira. Akka amantaan dubbatutti isa kana qorannaa loon maafuuzii kana akka waan qabaniif fakkaatti yaada jedhamu tokko jira. ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك نتمو ونحن نسبح سكل كل سنة بحمدك فاروقيتي وجين سكل كل سنة تكاو خسفار سنو حالة عنين سكل كل سنة تكاو ونقدس لك نتسكل كل ونحن نسبح بحمدك تكاو مبو نتسكل كل سنة بحمدك سكل كل سوسن فاروقيتي تكنديسو حالة عنين جتشورا أكنا جتشون سبحان الله وبحمده جتشو نتبي فخنا سوهاجر سيزا كراجر سفار فتاجر خنافو سكل كل فتاجر نتو نمجر ورر ربكو ومخنا مالي في نين أرقم سيسان مالي جتي ونقدس لك ونقدس لك أما نتي سكل كل سنجتشو مالي في دبوما دراساني جبيسو بربادي جيجو مالي في ونحن نسبح بحمدك مساني ونقدس لك اسم سن چمسو بربادي نتماسي سكل كل سنا جيجون اسم سن غدي چمسو بربادي جا جيراني نتي وركناتي وان تاني في نتمتي مان ديفني دچيتنا خيستي اكا علمو نما دچيتنا ارغمتو كمي غدو بربادي جورا خليفات غوتي جيجو قال نجد دوبا إني أعلم ربي خين ججدا ربي كين نجد دي بسني سني خينا إني أعلم عن نبيخا ما لا تعلمون وان سنهم بين بيخا دبين جبان غمنا جرا علمونا ما أرقم سيسو أمنا آدم كان جدم أومي إلمان إسا دچي تنرت أرقم سيسون قابا خنافو خنا خيستي ارغولي ادادا خنين ارغوتي جيرا ادم خنا راقبه ور غغارينس جيرا ور بدا بيچا لالو سنتين ور غغارينس جيرا اجكتي بتسالالا بفاران ديما مالي نتيمو غاتي اكا سنجتن تله لكي مبرباچي سون كوني سنتاو انوان سنين بينن بيخا جي دي بيسا خنفيت الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء isa tokko caalu kan itti dalagu kun sadii kana keessatti rabbi sodaatuni bifa kana haa ta'u isa kanaan murteessuu deema amma wa'allama Allah subhanahu wa ta'ala ni barsiise Aadam ni barsiise jechuudha Aadamii kana ni barsiise Aadam ni barsiise jechuudha Aadam kan jedhamu kana
ni barsiise jechuudha. Asliin isaa Aadam jechuudha. Walitti qabamte takka maddii taati waan ulfina finne jechuudha. Aadamii Allah subhaanahu wa ta'ala ni barsiise jechuudha. Aadam jechuun kuni wajal ardii kanarraa uumame biyyeen inni irraa uumame kuni sadarkaa adda addaatti siffamee kanarraa uumame kun zaata dachii kanarraa kan guurame jechuudha gosa gosaan jechuudha. Kanaafuu ilmaan isaatis gosa gosa tahee dhufee jana Muhammad alayhi salaatu wassalaam kana gama kaaniin jettoo takka udumarraa fuudhama jaa jiranii magaalummaa jaa jiranii. Kanaafuu Allah subhaanahu wa ta'ala Aadamni barsiisee al-asmaa. Al-asmaa. Maqooleedha barsiisee jechuudha. Maqoolee. Maqoolee maali barsiisee hogguu jenne? Maqoolee musammayaataa jedha. Wanti waamamu takka zaatti maqaa qabdu toni zaatti takka maqaa qabatti. Maqaa qabdi jechuudha. Maqoolee wantoota yaamamuu kan Allah subhaanahu wa ta'ala barsiiseedha. Kullahaa. Cufa isiituu jechuudha. Maqoolee cufaa'u barsiise jechuudha. Maqoolee cufaa'u barsiise. Inni kuni maqaan isaa inni kuni maqaan isaa akkana. Inni kun maqaan isaa akkana. Inni kun maqaan isaa akkana. Fakkiidhaaf yoo akaafaa taates kun akaafaa jedhama. Kuni dongoraa jedhama. Kuni okkoteedha jedhama. Kuni akkana jechuudha. Wahayyumaawu akkasitti jechuudha. Cufa isiidha Allah subhaanahu wa ta'ala Aadam barsiise jechuudha. Amma waa'ee luqaa kanaa keessatti maaltu asliidha hogguu jedhan inni luqaa kana waadi'een luqaadhaa eenyu hogguu jedhan Haaliqa keenya jechuudha. Isii kana garsiise jechuudha. Kanaafu jechuudha cufaa'u ni barsiise summa aradahum. Summa aradahum. Eegana isii sani fide jechuudha. Isii sani fide Allah subhaanahu wa ta'ala biwaasixati Aadama jedhe. Waasixaa Aadamiini isii san fide. Maqoolee fidii osoo hin ta'in wantoota maqaa sanii waamamu san guuranii isiisan Allah subhaanahu wa ta'ala akka dhihaattu godhee Allah subhaanahu wa ta'ala isiisan fide alal malaa'ikati maleekotarra fide duuba. Faqaala anbi'uunii. Duuba ni jedhe Allah subhaanahu wa ta'ala waasitaa Aadam kanaani jedhe duuba Aadam jedheen duuba. Aadam jedheeni waasitaa kanaan dubbiin deemaa jira. Anbi'uunii naa odeessa bi'asmaa'i haa'ulaa'i. Maqoolee musammayaata kana wantootni zaatoleen tun maqa qabdi. Maqoolee wantoota maqoolee kana waamamuu kanamee maqaan isii tunis tana tunis ja'a naa odeessaa jedheeni duuba. In kuntum saadiqiin. Yoo ni figartee ka dhugaa dubbattan taatan. Yoo ka dhugaa dubbattan taatan yoo soba taatan malee jinsiin namaa kun addunyaa tanarratti hogguuni fi argamu rakkoo fiduu malee bu'aa inni qabu hajjettan yoo taatan mee yoo ka dhugaa dubbattan taatan maqoolee jara kanaa mee naa odeessaa jedhee. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك. قالوا نجد دوبا جرتي ملائكتا سبحانك قل من سيفي قل لا علم لنا. قل سوتيتي قل سنا لا علم لنا بكم سوانو فنتاني إلا ما علمتنا. وانا تنبرسي بتملي بكم سوانو فنتاني. وانا تنبرسي بتملي بكم سمانو فنتان. دبي دانا اتما سيلني اگما سيلني ابقر ملي وانت نتبينو سنجيرو حمقا تنبرسي بتملي. قنافو نما بلسيني قنمو نور دبروك ابدا ملي دبين اكا خانا اتسينون قني أكدو قراتو قلت خاصة جيتشو إنك أتي أنت العليم الحكيم. أنت
إنك أتي أنت سمات ضمير فصليتي يعني فصلي خجل خان سمات العليم. العليم الحكيم. العليم هدو بيخادا وان بيكم تفاو بيكون وان بيكم تفاو سمات هدو بيخادا. الحكيم. الحكيم. الحكيم سمات جتو لغامان تنا فردي غودا تكاو سمات رغايسادا تكاو سمات جتو لا اوغيسا يادي جدا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم. أما دوبا الله سبحانه وتعالى اسمع رد من الملائكة في ديتي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء واسطة آدمي وان كان نابودي ساجي خالد سبحانه وتعالى إلا في دي خنافو بفخنان قالوا سبحانك يجون دي بساخنني في أما آدمي في ملكوتا ولت في دوسات خنافو درسي مقولي خنق أبو أشرت دياتي جوان لما مقاق أبو بوتمتو واني هفنجيرو جاجرو خنافو الردرين تنا farde kana kan jedhani ifa bilisa walitti yaa'uun dirqama jiru waan ta'eef aadamilleen sadarkaan isaa har'a beekama wayyuma keessatti olaantummaan isaatis argama maaliif jechuudha aadamu duraan uduun uuminiihu amma uumee walitti fidee jira qaala ni je yaa aadamu anbi'uhum. قال يا آدم أنبئهم. يا آدم أنبئهم إساني أديسين بأسمائهم. maqoolee isaanii odeesse jechuudha. Maqoolee musammayaata kana tokko tokkotti mee isaanii himi. Kanaafuu mana barnootatti gaa dubbiin isaanii himi. Jaratti wanti haasaa turte dachee keessatti akka ilmi aadam kun balleessu kana wanti haasaa jirani. Kanaafuu jechuun dhiigawwan akka wal gannaqanii hamtuu teessan malee wanti ka'aa jiru hin jiru. Akka waan atillee hin beekne nama beeku ani gaa akka waan hin uumuu hin deemne dubbiin akkana fakkaate kanaafuu yaa aadam isaanii odeessi maqoolee musammayaata kanaa isaanii odeessi. فلما أنبأهم. Hogguma isaan sanii odeesse. بأسمائهم. Maqoolee musammayaata kanaa hogguma isaanii odeesse duuba. قال نجي دوبا ربي ألم أقل لكم سأني سنين هنجن ألم أقل لكم سأني سنين هنجن يجئن إني أعلم أنا نمبي خاي سنين هنجن غيب السماوات والأرض وان سموان كيستي فقاتي في وان دجي كيستي فقاتي نمبي خاتن سنين نمبي خاتن سنين هنجن يجو واني دبر سلا قال إني أعلم ما لا تعلمون الدبر بر إسو مسان كيسا إنو خنجرا أكما أما ستي جرسوني إني سوني واني رتك أجلجو إسخانة هوان تيفي إنو خوني قدرا كان جنجن جتشو لفو القبسيفنا أنا سنين هنجن يعني نمبي خا سنين هنجن غيب السماوات والأرض وان سمواني في دجي خيستي فقاتي وأعلم ما تبدون أنا نمبي خيسنين هنجن ما تبدون وان اسم ملفتني فيه وما كنتم تكتمون والنساء ملسان مالي يوجن أتجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سن يجو والنساء ملسان وما كنتم تكتمون وان اسم أيستان اللي نمبي خيسنين هنجن جيتي خي خندراسوني إني أعلم خجوسوني ما لا تعلمون كن إسخنا خدمة قناف جيتشودا وان إسن كروس دنتاتن اللي نمبي خيسنين جنة يعني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وإذ قلنا للملائكة wanta isaan dhoysanii yoo isaa taate malee wanni ife hin jiru. Inni wanni ife hin jiru mistirii inni ta'e kuni wanni ife hin jiru inni isaa tokko tokko kaasanii kun sirriidhaa miti jennee ilaalla. Wanni ife hin jiru yaada jedhamu qabna. Wanta gaa isaa mul'isan bichaadha kan duraa irratti qaceelchitu kana fakkaata. Wayis qulnaa hogguu nuti jenne mee Nabi Muhammad dubbadhu hogguu nuti jenne للملائكة maleekotaan hogguu nuti jenne jechuudha. Hogguu nuti maleekotaan jenne mee dubbadhu maal jedha فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جتشو جريج مالي في hogguu uumee isa wal qixxeesse Allah subhanahu wa ta'ala hogguun an isa uumee wal qixxeesse ruuhii kiyyarraa hogguun an keessatti afuufee lubbu qabeettii godhe ruuhii uumaa kiyyarraa jechuu gaari. Kanaaf ifitti hirkisuun kabajaa fi ulfina guddina kenna malee ruuhuma hogguu jedhan tama khaaliqaa jechuun bifa kanaani malee khaaliqaa ruuhii qabaa miti. فقعوا له ساجدين إساف جتشودا بؤا دوبا خسجودا حالة تاتني جتشو خناتو جدا اسجودوا دوبا سجودا قنوت ملكونا انجل ميدو بدوا لآدم آدم مي سجودا آدم سجودا أما سلان شريعة نبي محمد كان كيست نما سجود شركي نما سجود شركي شريعة نبي آدم كيست yeroo san keessatti rabbiin shirkiin goone haraam hin goone jechuudha. Kanaafuu jechuudha asuma deemee zamana Nabi Yaaqub keessatti illee warafaa abawee alal arshi wa kharruu lahu sujadan jedha. Kanaafuu zamana san keessatti illee wanti kun gara haraaminaatiif shirkii deebi'ee hin jiru. Kana waan ta'eef jecha namummaa buu sujuuduun gaafas kan jiraatu ta'e. Fasajadun gartee fasjuduu li aadam sujuuda. Ni sujuudan duuba إلا إبليس Ibliis malee jechuudha. Ibliis kan jedhan kana shayxaana Ibliis jedhamu kana akka Aadam uumama nama jedhamu kanaaf abbaa ta'etti akka Hawwaa uumama nama jedhamu kanaaf haadha taatetti Ibliisiin kun shayxaanas ni jenna Ibliisis ni jennaani. Ibliis wanni jedhanii rahmata Khaaliqarraa garaa murate jechuudha. Shayxaana wanni jedhanii rahmata Rabbiirraa fagaatee rahmata Allaarraa fagaate jechuudha. Kanaafuu illaa Ibliis jechuudha. Ibliis malee. Ibliis maleekotarraa ta'eetii miti. Ibliis maleekotarraa ta'eetii miti. Wakaana minal jinni jedha suuraa saad keessatti inni qaama jinnii kanarraa qaama jinnii jedhamu kana shayxaana jennu kana shayxaana nama osoo hin ta'in shayxaana jinnii jedhamu kanarraa. Kanaafuu jechuudha illaa Ibliis malee. أبا Ibliisin siyyuune jechuun ni dide duuba. Abaa inni ni dideeya. واستكبر Wastakbara duuba inni ni boone duuba. Kufrummaan isaa kufrummaa gartee ibaa'atii fi kaboonati jedhama jechuudha. Kufrummaa millarraa nama baasu bifa sanitti jedhama. Bifa kana. Kibrii jechuun baxrul haqqi jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam haqa jiru deebisuu. Haqa jiru deebisuu jechuun isa ajaja Khaaliqaa kana maleekoonni illee fudhatuu dhabuudha. Waqamtu naas immas jechuun nama tuffatu. Kanaafuu inni kuni akkamitti narra caaluu danda'a? Isaan naa sujuudin jenneeni anaan akkamitti isaa sujuudi jettaa? Maleekonni nuu ha sujuudde ati wantummaan jirtuu maali? Anaatu isa kanarra caalaa. Yaada jedhamu boona qaba waan ta'eef abbaani didee wastakbara inni boonee wakaana minal kaafiriin. وكان من الكافرين Inni kaafirtoota irraa ta'e duuba. Irra murteeffamee jira. Dhumarra murteeffamee inni duuba kaafirtoota irraa ta'e duuba. Warreen gartee kufrii baatiif kufrii gartee boonaa kajaan kana warreen kafree millaa amantaa islaaminarraa bahe ta'e jechuudha. Ibliisichi sababii kanaatiin jechuudha.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آية. آدم وقلنا نتنجن يا آدم يا آدم يا اسكن أتتاي أنت وزوجك أنت سيفي وزوجك جارتين تتاء إيه سبانا جنة الجنة بانا الجنة يجو جنة تتادو أتي في أسكن أتتاي أنت سيفي وزوجك جارتين تتاء الجنة جنة تتادو جنة تتاء جنة تتاء مالي فيغا وزوجك خناتو اسكني خنا خيس أنتان براجرة أنتان برا وان جروف جيجا أنتان كيس جرو سوني خسلان قد باون دندامني قد بهمي أكا أفان كانت وزوجك أنكوني اسكني خيس أنتا جرو سنرتي جيفا مجيجو اسكن أتتا أنت سيفي وزوجك جارتين كيتتا الجنة جنة تتا جنة جيجو حواء تجرم تساني أكا خافمت يجو زوجك جيجون وأنا عائشة زوجي نبيكم جانسان خنافو يا فلان هذه زوجتي فلانة خنجوس جرا تأتي تلقبسي سنجر تأتي تلقبسي ملكة الأفونس لغة فصيحة بلاغة بداك أبا جنة العلا إسيني سيجورا جارتني جان زوجما إسيني زوجما لما جرا خنافو سيفي جارتن كي جنة تتاع جنين جنن أما آدم تائقوني خنتاوتي أججقوني والرئيساتي وجين كم يوجن جنة بوده هجيران سينا كنامتي ياد جرم قباني خنافو جنن كوني إدو مقاعدة إسا خنافو الدن متن خيستي بقولي جيرو جيرا جا جيراني إدون سوني خرو بقول فودا منسا بقولي سنر جرتي ياد جرمو تجرا ودو جنة غرتني خما أما غنا سينو خانا نمي جنة سينو خانا أصوته hujiidhaan seenan malee udkhulul janna bimaa kuntum ta'maluuna jedha. Kanaafuu hujiidhaan seenan malee ammas keessa ari'amni kun hin jiru. Kanaafuu jechuudha ammallee diliin keessatti dalagamuu hin danda'u jechuudha. Jarri kun amma dilitti seenaniitis jiran jechuudha. Bifa kanaan akkasitti ilaallaa. Wakulaa minhaa. وكلا منها Wakulaa nyaadhaa minhaa. Jannatatti sanirraa nyaadhaa. رغدا أكل الرغدا جنان صفة لمصدر محذوف جاء خنابو نياتا بلاتي نياتا بلاتي حيث شئتما بكما فيتن الرا جيجو أسي في أس جنة وانت اسم أورغنم جيرو بكما فيتن الرا نياتا بلاتي نياتا جنيني جنة سنرا ولا تقربا دوبا إسلامان دياتنا هذه الشجرة مخطي تنتين دياتنا جيجو مخطي تنتين دياتنا مخطي تنتين إنما دياتنا مخطي تنتين دياتنا مخطين تنتم يبو جرن وانتنو إفسا من جيرو ورغري تيني فاجا ورغري امو كارمي فاجا انتا فاجا وانتي إفا بلساني seenee nu ibsen jiru jinsuma mukaa sanirraa isa tokko immoo akka nyaanne godhe mukattii tanarraa hin nyaatinaadha. Firii isii baana moo baala isiirraa qama'u baana kan jennu kanarratti illee hogguu seenamu akka gara baalaa oofaa jira. Maala naa xaamuun illaa waraqu shajari jedhaniin bifa saniin jechuudha gara kanaa dhiibaa jira. Bifa kanaan akkatti ilaalama. فتكون إسلامان دوبا هنتينا جيتشو تكاو تاجر ولا تقرب الرأيو قيسين إسلامان هنتينا من الظالمين ورلبو إفي ميد الرئيس إسلامان هنتينا دا ظلم يجو وذو الشيء في غير محل جاجر مالك وانتا كبك إسيما لي خاودا خنافو إسلامان هنتينا را ورلبو إفي ميد الرأي هنتينا جرانا
ma'asiyaadha lubbuu teessan hin miidhinaadha. Akka kana ta'a. Takkaa immoo walaa taqrabaa haati shajarata mukattii tana nyaatutti hin dhiyaatina. Fatakuuna sababa mukattii san nyaatutti dhiyaatuutiin isin ni taatan. Sababii saniin isin taatani min adh-dhaalimiina warreen lubbuu fi miidharraa taatanii dilii dalaguudha. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Gaariidha. Duuba maaltu jira jennaan ismatun kasaa'iru mala'ama. Malaa'ikaa jedhamu. Haa ta'u isaan argaa jirra. Wasaa'atam rabba qaba kana biyyoota irraa sedaan amala isaanii taate irraan heddummaattu malee tasa tokko tokko diliin irraanii argamtii yaada jedhamutu jira. Akkasan. Faazallahum shayxaanu shayxaanni isaan lamaan ni mucuceesse. Shayxaanni isaan lamaan ni mucuceesse jechuudha. Ni mucuceesse jara lamaan shayxaanni ni mucuceesse عنها isirraa mucuceesse duuba. Isirraa mucuceesse jechuudha. Maalirraa jechuudha? Jannata sanirraa jara lama mucuceesse jannata sanirraa deemsisee jannata sanirraa fageessee sababa waan saniitiin akka jannatarraa ari'aman dubbiin kun godhee jira jechuudha. فأخرجهما Shaytaan isaan lamaan ni mucuceesse anhaa jannatatti sanirra sababa mukattii san nyaatuuti. فأخرجهما isaan lamaan ni baase duuba shaytaanni mimmaa كان فيه waan isaan lamaan keessatti taanirraa baase jechuudha jannata sanirra. Jannata sanirraa isaan baase. Waan isaan lamaan keessatti taan sanirraa isaan baase. Qananii sanirraa isaani baase. Jannatarraas akka ari'aman tahanii. Sobeetigaa waqaasamuhumaa inni lakumaa lamina naasihiina jedhe. Kanaafu mukattii tanarraa rabbii wanni isin dhoorgeef namni mukattii kana nyaate warra jannata kana keessatti zalaalam ta'urraa tahaadha. Takkaa immoo namni mukattii tana nyaate maleekarraa taha. Jinsii maleekaa namni ta'u namni gartee jinsii maleekarraa hogguu ta'an maleekan kuni gartee hin diluutu. Kanaafu jechuudha soba adda addaatiin jechuudha isaan itti hasaasee rakkoo guddaa itti uumee bifa kanaan mukattii tana nyaatuu danda'anii sababa kanaan ari'amuun isaanii argame duuba. وقلنا اهبطوا amma ari'uuf deemagaa isa gaammoo shayxaanticha hogguma dura isaa sujuuduu didu sanu ari'e jedha. Amma immoo hasaasiidhaan akka ammoo jannata san kama duniyaa kana hogguu jenne moggatti as waamuudhaan hasaasii tan itti hasaasuudhaan jarattiin kun ijaaramanii jiran jechuu waan kanaa ijaaramanii jiran. Kana duuba gartanii sababaa kanaan rabbiin jannata kanarraa ifirra ari'e ibixuu duuba nuti ni jenne ibixuu bu'aa jenneen mee gadi bu'aa jenneen bakka fuudhamiinsarra jannatni kun jira waan ta'eef gadi bu'aa jenneen ba'dukum لبعض عدو gariin keessan gariidhaaf xilaata haala taataniin duuba gariin keessan gariidhaaf xilaata haala taataniin jechuudha. Gariin keessan gariidhaaf xilaata haala taataniin. Kanaafuu bu'aa jenneen jechuudha. Gariin keessan gariidhaaf xilaata haala taataniin gadi bu'aa jenneen. Rakkoo kanaatu isin jidduutti argama. Maaliif ilmi namaa kuni xilaatummaan jidduu sheexaantichaatiif jidduu ibliisichaatiif jidduu maatii isaa shaaxiina inni horuu fi nama jidduu xilaatummaan ni argama. Kana malillee immoo namummaan kunu jinsummaan namaa kunu wal dhabuu fa'aatu
argama. Dhiiga wal gannaquun kan jedhamu sunis bifa kanaan badarraa ni argama. Bakka kanaaf gariin keessan gariidhaaf xilaata haala taataniin gadi bu'aa jenneen. ولكم Aduuguniin kun aslitti masdara waan ta'eef kanumaafuu a'daa'uun kan ji'in bifa kanaan ba'adii kana laalee bifa kana godhuu dandeeyyaati jedhamu qabaniin isaantichi bifa kanaan. Ba'adukum walakum isiniif tahaadha fil ardi. في الأرض Dachii keessatti isinii tahaadha. مستقر Qubsumti isinii tahaadha jechuudha. Qubsumti isinii tahaadha. Bakka qubsumaa jechuudha. Bakka qubsumaa dachii keessatti isinii tahaadha. Asirraa deemuu ومتاع إلى qabdan. حين Mataa'uun ammallee qananilleen isinii tahaadha. Ilaa xiinin jechuun hamma yeroodha. Yeroon kun kam yoo jenne hamma addunyaa kanarratti jiraatta qananiin isinii tahaadha jechuudha. Qananiin isinii tahaadha. Walakum isinii tahaadha. Fil ardii keessatti mustaqarru qubsumti isinii tahaadha bakka qubattan. Wamataa'uun jechuudha qananilleen isinii tahaadha. Ilaahiin hamma sobetti jechuun hamma yeroo du'a keessanitti jechuudha. Amma addunyaa kanarratti jiraattanii jechuudha. فتلقى آدم من ربه Ayya. كلمات فتاب عليهم فتلقى آدم شبكة Record tidak bisa.